Akkam jirtu uummata Oromoo bakka jirtanitti ani kanan dhufe Wallaggaarraan dhufe Galaanii jedhamu Galaanii Abarraa. Kanaan dura mana madaamiin hojjechaa ture Dubaayinii jechaadha. Mana madaamii kanaa naa ta'uu didee madaamiin koo kun rifeensa narraa mummurtee ganamaaf galgala na tumti turte baay'een achitti miidhamee faddaalaan koo ashuudhaan Dubaayii jiraatanii manni kun naa ta'uu didee mana kanaa na baasii yeroon ittiin jedhutti haasaa koo kana qilleensarra naa isheen beeku taa'e hojjedhu naan jedha yeroo hundaa. Obseetumaan hojjedhu bakka mataan koo ganamaaf galgala na dhukkubu ture. Ji'a lama wayii mataan koo baay'ee mana dhukkube. Madaamii koodhaanii mataan koo baay'ee na dhukkubaa jira. Mana himina geessi jennaan na diddee. Ashuutti gaafa na meedhu bakka kottu naan jedhee. Miindaa ji'a lamaa sanarraa qabu ashuutti laattee itti naasa rakkabde madaamiin koo. Paaspoortii koos itti laattee mana isaatti kan isaan nageessanii malee biiroo miti kan isaan nageessanii. Mana isaa guyyaa 14 yeroon taa'ee jedhutti mana madaamii biraa dhufee nagasheenni miindaa kosa shennaa laatu naan kenneen isa fudhateetu mana madaamii biraa dhufee gaafa nagasheedhu paaspoortii koo bakkee matitti laatee sokkee jechaadha birrii isaa fudhatee madaamitti naasa rakkabee sokkee madaamiin isheen kun miindaa naa kaffaluu diddee miindaa ji'a tokko miindaa koo gaafan gaafadhee jedhu ashuu gaafadheen sii kennaa naan jette ashuu gaafadhee naani booda sii laatte naan jedhee silkii koo bilookii godhee amma mana madaamii ishee kanaa miindaa ji'a 3 naan kennin jirti. Ji'a 3 fixeera tolan hojjechaa jira. Adaraa uummata Oromoo bakka jirtanitti sagalee naa ta'a. Sagalee koo kana Dr. Silii fi Mubaarak Birhaan akka naa geessani maqaa Waaqayyoon isin qabeera. Adaraa baay'ee dhibbachaa jirani. Ji'a 5 namaaf hin hojjechaa jirani maatii qaba garuu. Dhageettanii jirtanii obboleeyyan kiyyaa hojii dallaala jechuudha. Dallaalli ijoollee keenya waan isaan godhaa jiran jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee yeroo akkana mana jijjiiratanii biiroo dhaqan kana jechuudha. Torbee 2 isaa dalaganii, torbee 3 isaa dalaganii jechuudha. Ji'a isaa dalaganii, ji'a 2 isaa dalaganii tajarri dalaydee madaamii isaanii biraa qabdu. Tajarri haa qabdu san harkaa fuudhan jechuudha. Gaafa isin biiroo deebite akka waan haaraa taatee ganaa biyyarraa dhufte bilbila fa'aa harkaa fuudhan jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Yeroo baay'ee jechuudha sabuma keenyatu wal miidhaa jira sabuma keenyatu jarris akka nutti garaa jabaatu godhaa jira jechuudha. Isin egalee ijoolleen keenya amma yeroo baay'ee jechuudha isaan amanuu hin baay'isinaa. Isaan amanuu hin baay'isinaa. Isinitti gamtee manaayyuu yoo jijjiirattaniitiin hin jettan kanaaf jechuudha wanni yeroo baay'ee irra deebi'een dallaala nama beeytanirraan koottaa wanni isiniin jedhuuf amma obboleettiin keenya kun nama beeytu yookaan nama biyyatti maatiif maatiin wal qabu taatee innuu hagana hin godhu jechuudha akkana hin godhu jechuudha argatanii jirtanii maallaqa isiin ji'a 2 mana biraatitti dalaydeetiin dhufte kan isiin madaamii biraa qabdu madaamiin isiis fuutee itti tarakkabdi jechuudha paaspoortii micattii wajjiniin. Isatti kennite inni maallaqa isii kanas nyaateet gaafa ji'a 3 isiin geettu isii wajjii wal tabaabbaree jechuudha madaamitti hojii yeroo baay'ee jechuudha dallaalonni jara hojii walii galti. Kana hin wallaalina nama haqa sodaatu nama rabbii ofii sodaatu malee jechuudha. Nama rabbii ofii sodaatu malee dalagaa dalaysiisi akka barbaadetti dalaysiisi mana sirraa hin jijjiiru jedheeni isiin walii galanii jechuudha. Kan damooza isii kana jechuudha natti tarakkabi kan jedhaniin hedduutu jira jechuudha. Amma madaamittiin kun yookaan isatti ergitee jirti maallaqa kana jalaan. Hin beekamu jettiin kun waan irraa beektu hin qabdu isa gaafadhu jetteen inni immoo achiin bilookii isii godhee jechuudha akkasiin maallaqa kana isa hin gaafanne. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya gaarumaafis haa ta'u badoomaafis haa ta'u footoo dallaala keessanii san qabaachuu qabdan dallaala keessatti footoo isaa qabaachuu qabdan bilbila kiyya keessatti namni na argaa namni harkaa fuudhaa yookaan madaamii tiyyatu na argaa yookaan gaafa biiroo jijjiiradheetiin si bira deebi'e nama santu na arga jettanii yookaan shakkitan ta'e nama keessan irratti ergadhaa footoo isaa san ergadhaa gaafa rakkoon isin muudatee akkan maallaqa keessan inni ka isin nyaatu ta'e kaman isin jijjiiruu didu ta'e ka akkuma argite yoo arabni isinitti taphattu dantaa hin qabne ta'e eega birrii nyaateetiin hin ka'e inni eega birrii jararraa fayyadame isiniif dhimma hin qabu isin immoo gaafa san footoo san nama saniin gandaa baas jettanii yoo gadi baasan nama san laxxafaniitiin hin jedhan footoo isaa bakka inni jiru sabnummaan kee bakka inni jiru nama san morma qabee hudhee fideetiin jechuudha
akka inni furmaata siilaatu hin godha jechuudha. Isinii galee ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha maqaa bichaa osoo hin taane maqaa wal fakkaatu hedduutu jira. Amma dallaaltota hojjetan maqaa wal fakkaatu hedduutu jira waan ta'eef maqaa bichaa hin qabatina. Wanti isin qabaachuu qabdan lakkoofsa namicha saniitii fi footoo namicha sanii qabaachuu qabdan. Gaafa san argitanii jirtan amma mubaarak musammaa gizee dallaaltuun warri hawaalaa ergan birrii maallaqa ji'a meeqaa ka ijoollee irraa nyaatanii dhaga'uu fi didanii gamaa gamanaan bilookii isii godhanii ijoollee eessatti si beeka maalirraa qabda gaafa jedhaniini gaafa fotoon isaanii laxxafame ijoollee meeqa akka maallaqni isaanii dafqi isaanii dacha'eef argitanii jirtan jechuudha. Isinii galee akkuma san isinis nama san nama kanatu dallaala kiyyaa nama kanatu arabatti na kenne nama kanarraan dhufee namni kun naa dhagayaan jiru bilook na godhe jettanii gaafa isin gabbaatanii fotoo nama sanii maxxansitanii jettan sabni keessanis isiniif birmata jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha dallaaltota teessan fotoo isii hin dhabinaa. Isinii galee fotoo isii hin dhabinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya dallaalaan miidhamaa jiran jechuudha. Harka irra caalu dallaaltotaan miidhamaa jiran. Arabdoonni sonni biituuf dallaalarraa waan hubattooyii qabdi jechuudha. Waan hubattooyii waliigaltee wayiitu jira jechuudha. Isinii galee waliigaltee wayiitu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya namumaan beeyne irraan kaatanii dhuftanii hin nyaatamina biyya namaa kana keessatti jechuudha. Dallaalli isin irraa dhuftan nama beeytan nama ganda keessan keessaa nama maatiin keessan intalli kiyya yoo waa taate gumaa isintu kafalaa ija keessa wallaallaa kamaatiin wal afoo dhaabatu ta'uu qaban isinin jedha obboleeyyan kee tiktookii marraan dhuftaniif afaan oromoo dubbateef sabuma kee ta'eef irraan hin dhufin jedha obboleettiiti. Nama ijoollee baay'ee jechuudha yoo maallaqa nuu hanqateetiin hin jedhe maallaqa gimmaasha kafaliitii gimmaasha hojjettee kafalta jedhanii isinii galee isin 60 yoo ka dhuftu ta'e 40 kafalii 20 booda kafaltaa jedhanii isin himaa dhagaa mistira jiru 20 dhuftee kafaltaa baqqaam 40 kafali jedhanii hin dhufti afaan itti tolanii haga isii gurguratanii hin gurguratanii arabatti gaafa isii gurguratanii jedhan maal godhan arabditti hidhan maallaqa ji'a tokko nu bira nutti ergamu qaba maallaqni ji'a tokko jedhanii waan isin ji'a tokko hojjette. Fakkeenyaaf ati biyya Dubaayoo kan dhuftu ta'e isaa waliigalteen isaa 60 yoo ta'e 40 kafaltee 20 gaafa si hanqateetiin jedhee rakkoon qabu hojjettee kafalta 20 siin jedhan hin dhuftu yookaan 1,000 dalayda gaafa 1,000 dalaydu san maal jedhaniini madaamitti saniin gaafa mindaan isii ga'eetiin jedhee birriin isii ka ji'a tokko nutti ergamuu qabaa jedhanii isinii galee akkaawuntii ofii kennanii fi moobaayiliidhaan seentitti gooti isii waan irraa beektu hin qabdu dhugaa itti fakkaata yookaan gatii nufinneentu waliigaltee kiyyaaf kisiiti jedhanii isinii galee gaafa san isin maal gooti gaafa damoosni keegaa isarratti seendi gooti jechuudha nama san irratti isa akkasi biraa qabu 20 haqni inni si biraa qabu garuu kasirraa fudhatu 40 jechuudha asuma gabaabatti ijoollee dhiyoo kana fidaniitiin akkana na godhanii dallaalle akkana na goote warra jedhan wallaahi wallaahi gurra kiyyaa kan dhaga'eedha jechuudha kanatti himame jechuudha isinii galee ameeroo kanatti 1,000 jechuun 42 akkuma beeytan inni asumatti 22 tirfii micattii kana nyaate jechuudha isinii galee kanaafi micattiinis goobazidha waliigalteen kiyyaaf kee 20 sijjamaran birri Itoophiyaatiin 20 sii kafala malee maaliif birri asiitiin 1,000 sii kafala jettee wal lolanii wal dhabanii jechuudha. Akkasitti madaamii isittis himtee maaliif akkana naan jedhe waan irraa beekuun qabu jettee bakka maal gootire ima dhiiste jechuudha. Kanaaf of eeggataan isin jedha ijoolleen keenya. Wallaahi haga isin gurguratanii wanni jarri isiniin hin jenne hin jirtu. Isinitti tolanii obboleeyyan keessan ka garaa tokko wajjin dhalattan isinif fakkaatan jechuudha. Garuu haga maallaqatti isin jijjiirataniif kana beekuu qabdan isin jedha obboleeyyan kiyya sirritti ofirraa eeguu qabdan dallaaltota arabdoota dallaala ofirraa eegaa sirritti ijoolleen keenya isinitti hin fakkaatin saba kiyya jettanii garuu hundaa miti kasiif quuqamu ni jira garuu harki irra caalu kasimii dhubichaadha jechuudha dallaaltonni hattoota guute jechuudha.